Kam jirtu maatiiwwan qubee akkaadaamii baganagaan gara YouTube chaanaalii keenyaa dhuftanu har'a barnoota baayoloojii kutaa 10 boqonnaa tokko chapter 1 Sub-fields of biology kan jedhu waliin kan laallu yoo ta'u paartii jalqabaa keessatti the first part Sub-fields of biology 1.2 pure and applied field of biology kan jedhu waliin kan laallu yoo ta'u akka walii galaatti garuu qabiyyeen barnoota baayoloojii kutaa 10 keessa jiru Unit 1 Sub-fields of biology, Unit content 1.1 Sub-field of biology, 1.2 Pure and applied field of biology, 1.3 Major discoveries that revolutionized biology, 1.4 The contributions of biological discoveries to society and the environment, 1.5 Finally Ethiopian biologists and their contribution. Kan jedhu akka walii galaatti boqonnaa kana keessatti kan laalamu yoo ta'u Kayon ijo the main objective of this unit 1 lesson is the contribution of biological science as the society and the environment. Society and environment keessatti barnoonni biology ga'ee maalii qaba kan jedhu yookiin immoo kaayyoon nuti barnoota biology barannuuf maalii waan jedhu bu'aa inni society keessatti buusu kun immoo maalirraa ka'eeti argannoowwan garaagaraa contributionii saayintistoonni garaagaraa qaban hubannee sanarraa kaanee nutis hawaasa keessatti fi environmentii keessatti barnoota baayoloojiitti deeggaramuudhaan contribute gochuu dandeenyu akka irraa barannuuf jechaadha. The main objective kana qabannee gara leesonii guyyaa har'aatti yoo adeemnu objective of the lesson the daily lesson or this video waaniidhaaf objective nuti qabanne list the sub-fields of biology dameewwan barnoota baayoloojii jalatti hirma qoodaman yookiin ramadaman tokko tokkoon kaasnee ilaalla jechaadha. Baayoloojii vaastiidha baay'ee bal'aadha. Kanaaf barnoota baayoloojii kana dameewwan adda addaatti fields of biology jedhamee beekamuun qoqqoodamee jira jechaadha. Isa kana tokko tokkoon kan laallu ta'a yookiin addaan baafanna jechaadha. Waa'ee maalii qo'atu dameewwan tokko tokko. For example kanneen akka zooloojii, bootaanii, microbiology fi kanneen kana fakkaatan waan jennu dameewwan hedduutu jiru jechuudha. Dameen kun tokkoon tokkoon isaanii maal qo'atu waan jennu ilaaluu fi the next objective define the sub-fields of biology. Define sub-fields of biology dameewwan barnoota biology kana define goona jechaadha. Briefly discuss what biology studies about. Barnoonni biology briefly karaa ifa ta'een waa'ee maalii qo'ata maalirratti xiyyeeffata kan jedhuu fi Kayon and Nibra classifies the different sub-fields of biology into pure and applied field of biology. Dameewwan barnoota biology kana immoo gara pure biology fi applied jechuudhaan bakka lamatti sort goona yookiin immoo addaan baaftee hubachuu qabna jechaadha. Pure biology kan jennu kun barnoota biology qofaan yookiin immoo biology theory irratti hundaa'e yookiin immoo yaadaddama argannoo qorannoo biology irraa ka'ee mata duree qo'atu yoo ta'u applied biology jennee kan waamnu kun immoo practical activity or practical application of biology as a science naannoo keessatti applied yoo goonu this is what we call applied biology jennee waamna jechaadha. Kanaaf dameewwan isaan kamtu pure biology dha kamtu applied waan jedhu addaan baastu. Finally xumura irratti define each sub-fields of biology. Define each sub-fields of biology dameewwan barnoota biology tokko tokko isaanii define waa'ee maalii qo'atu kan jedhu kana explain gochuu danda'uudha qabna jechaadha. 1.1 Sub-fields of biology. Here the scope of biology is so broad dameen barnoota biology kan baay'ee bal'aa waan ta'eef dameewwan bal'aa kana waa'ee lubbuu qabeeyyii qo'ata as you know from grade 9 bio mean life logi mean study biology yoo jennu which is study about living things waa'ee lubbuu qabeeyyiiti kan inni qo'atu jechuudha. Kanaaf lubbuu qabeeyyiin immoo lakkoofsaanis haa ta'u hedduminaan hedduu waan ta'aniif dameewwan adda addaatti qooduun barbaachisaa ta'ee argameera jechaadha. Into different branches and fields or sub-disciplines. So the subject biology to simplify the study generally to be categorized into many branches and sub-fields based on the type of organism it studies akaakuu organism inni qo'atu irratti hundoofnee damee barnoota biology kana yoo qoonnu bakkeewwan gurguddoo sadiitti irra jechaadha. The first one is zoology which is focus about animals which study
about animals, botany, which study about plants, and microbiology, which study about microorganisms that cannot be distinguished by naked eye. Ija qullaadhaan arguu warra hin dandeenye microorganismoota yookiin lubbuu qabeeyyii baay'ee xixiqqaa ta'an ijaan hin mul'anne kan qo'atu immoo microbiology, waa'ee biqilootaa kan qo'atu, botany, waa'ee bineensotaa kan qabatu, zoology kan jedhuni barnoonni biology dameewwan gurguddoo sadiitti qoodama jechaadha. Sadiitti haa qoodamu iyyuu malee furtherly irra caalamoo deebi'ee dameewwan hedduutti qoodama jechaadha gara gadaanaatti kan laallu ta'a. Fields of biology is again divided into further subfields starting from thousands of years ago, whilst others are far newer. Warri kaan ramaddiin kun qoqqoodinsi barnoota bioloojii dameewwan adda addaatti qooduu adda jalqabee waggoota kuma hedduu lakkoofsiseera jechaadha. Gariin immoo sababa argannoo maayikirooskooppii wajjin wal qabatee fi hubannoon barnoota bioloojii babal'achaa dhufuurraa kan ka'e yeroo dhiyoos qoodaminsi dameewwan barnoota haaraa yeroo dhiyoo argamanis ni jiru jechuudha. The following are the three subfields of biology. Gara olaanota kana ilaalle dameewwan gurguddoo sadan waa'ee maalii qo'atu kan jedhu kana kan laallu ta'a jechaadha. One is zoology, which study about animal. Because of that, zoology is animal biology. Dameen barnoota biology waa'ee bineensotaa qo'atu animal biology, zoology jenna, which study about animals. The field zoology again includes the disciplines or fields. Dameen barnoota zoology jennu kun immoo dameewwan adda addaa of jalaa qaba jechaadha. Bineensota gaafa jennu bineensota akaakuu hedduutu jira jechaadha. Nama dabalatee beelladoota manaa, bineensota bosonaa fi kanneen kana fakkaatan jechaadha. Hedduu waan jiraniif isaan kun immoo dameewwan specifically gara dameewwan organismii yookiin immoo bineensa gosa akaakuudhaan tokko ta'anii qo'atu disipiliinii waan adda addaa of jalaa qaba jechaadha. The first one is herpetology. Herpetology kan jennu which study about reptiles. Waa'ee reptileota qo'ata jechaadha. Reptiles kan jennuun kanneen lafarra lo'an jechaadha. This includes like that of snake, lizard, crocodile and so on. Isaan kan of jalaa qaba jechaadha. Kanneen akka jawwee ta'uu danda'a, bofa ta'uu danda'a fi kanneen kana fakkaatan of jalaa qaba reptiles. Waa'ee kanaa kan qo'atu herpetology. Mammalogy hoosiftoota nama dabalatee warra daa'ima isaanii nourish gochuudhaan milk nourish their baby are said to be mammalogy. Mammals jennee waamna. The science which study about these organisms said to be mammalogy, which study about mammals, hoosiftoota warra ta'anii jechuudha. Entomology, which study about insects like that of bee, fly and so on. Kanneen akka titiisaa, kanniisaa fi kanneen kana fakkaatan kan qo'atu dameen barnoota biology. Entomology, one of the branch of zoology, damee barnoota zoology keessaa tokko jechaadha. Ethology, which study about fish, waa'ee qurxummileeti. Qurxummileen illee eegeen akaakuuwwan adda addaatu jiru jechuudha. Generally, ethology which study about different types of fishes. Ornithology, which study about birds. Inni kun immoo waa'ee allaattiiwwaniiti jechaadha. Including hen, lukkuu dabalatee birds yookiin allaattiiwwan adda addaa qaama isaanii irraa koochoo kan qabanii fi baallee warri qaban kana kan qo'atu a branch of biology what we call ornithology jennee waamna jechuudha. So zoology is concerned with all aspects of animal life such as zoology kun gaafa qo'atu waa'ee bineensotaa qo'ata yoo jennu not only the name of the animals but it study about some features or characteristics about living organisms. For instance, the embryonic development of the animals. Akkamitti waloru guddinni miciree isaanii embryonic development how to be takes place. Akkamitti ufa jijjiiramni embryonic development to mature adulthood embryo irraa ka'ee from fertilization from producing egg to adult stage in qo'ata jechaadha. This is the embryonic development jennee waamna jechaadha.
The other one is when zoology study about animals, which is focused on behavior. Why amala bineensota irratti illee xiyyeeffate jechaadha. Such as the interaction with other animals or food finding and so on. Fi kanneen kana fakkaatu irratti jechaadha. Behavioriin kun hariiroowwan bineensonni waliin qaban jechaadha. Inni tokko predator, inni tokko predator ta'a jechaadha. Inni tokko in adamsa, inni tokko adamsama, inni tokko bakka jireenyaatiin wal deeggaranii waliin jiraatu jechaadha. Hariiroo waliinii, hariiroo soorataa jiraachuu danda'a, hariiroo wal hormaataa jiraachuu danda'a. These all characteristics of these animals is stated by animal behavior. Behaviorii bineensota wajjin wal qabata jechaadha. Inni biraa geneticsdha. Genetics which study about heredity and variation. Waa'ee heredity fi waa'ee variationii damee barnootaa qo'atu ta'eeti kunis zoology jalatti include ta'uu danda'a jechaadha. Waa'ee dhaala sanyii bineensotaa zoology jalatti again kan dabalamee ilaalamu jechuudha. Inni lammaffaan bootaaniidha. Bootaanii gara olaanitti akka tuquu yaalle bootaaniin waa'ee biqilootaati kan qo'atu. Waa'ee biqilootaati qo'ata gaafa jennu waa'ee wal hormaata biqilootaa ta'uu danda'a. Waa'ee adeemsa footoosinteesisii biqiloonni ittiin nyaata qopheeffatan ta'uu danda'a. Waa'ee guddina isaanii ta'uu danda'a. And so on. Totally walumaa gala waa'ee about plants. When we say about plants, about plant reproduction, maybe plant growth, plant stimuli to its environment is again the interaction of plants of case that can hammatu ta'a jechaadha. So botany is a field of biology that study about plants, which study about plants. When it study about plants, it deal with plants structure. Waa'ee caasaa biqilootaati qo'ata jechaadha. Again the properties amaloota biqiloonni qaban qo'ata jechaadha. Biochemical processes like that of photosynthesis and respiration. Qaama biqilootaa keessatti photosynthesis respiration inni geggeeffama jechaadha. This is what we call the biochemical reaction, the reaction that takes place in plant cell. Seelii biqilootaa keessatti wal nyaatisa keemikaalaa geggeeffatu illee qo'ata jechaadha bootaanii. It also study about classification, the classification of plants. Waa'ee ramaddii biqilootaa jechaadha. Generally biqiloonni boqonnaa lama keessatti bal'inaan kan laallu ta'a. Iddoo gurguddoo afuritti, kilaasii gurguddoo afuritti qoodamu jechaadha. The bryophytes, the pteridophytes, the gymnosperms, angiosperms jennee biqiloota iddoo gurguddootti biqiloota sadarkaa olii fi sadarkaa gadiitti classify goonee ilaalla jechaadha. Inni kun boqonnaa taanu keessatti kan ilaalamu ta'a. Anyway, bootaanii waa'ee classification illee of keessaa akka inni qabu hubanna jechaadha. Again, the diseases and the pests of plants dhukkubootaa fi biqilootatti warra pest ta'an maxxantuu isaanii ilaalla. And plant their interaction with the environment. Environment keessa jiran wajjin hariiroo akkamii uumuu kan jedhu environment isaaniitti madaquudhaaf there is an irritability yookiin immoo birrinnaa isaan taasisanii bootaanii kana jalatti kan laalamu ta'a jechaadha. Again, the principle and the finding of botany have provided the base for such applied sciences as kanneen applied science jennu kanneen bootaaniin kun provide godha jechaadha. The application of the science of botany is applied in agricultural science. Saayinsii qonnaa keessatti waa'ee biqilootaa qo'achuun applied ta'a jechaadha. Again, horticulturein waa'ee kuduraalee, fuduraalee, flowers, ornamental biqiloota miidhaginaaf oolan, biqiloota abaaboo akkasumas vegetables isaan kan of jalatti kan qabatu ta'a jechaadha. Again, forest waa'ee bosonaati jechaadha. Isa kana wajjin illee bootaaniin hariiroo qabaata jechaadha. Isaan kun the applied field of biology, applicable field of biology which is supported or provided by the science of botanyidhaan provided ta'a jechaadha. Plants have long been used as a source of food. Biqiloonni akka madda nyaataatti bakka jireenyaa shelter, clothes, uffata, medicine, ornamentals, meeshaalee miidhaginaa fi tools, meeshaalee mana keessaa fi meeshaalee manaa walumaa gala meeshaaleewwan garaagaraa irraa tolchuudhaaf faayidaa qaba jechaadha. So the use of
of the plant totally yookaan immoo akka walii galaatti generally madda nyaataa, bakka jireenyaa, uffata, qoricha, miidhaginaa fi meeshaaleewwan garaagaraa irraa tolchuudhaaf bu'aa olaanaa biqiloonni akka qaban ni hubanna jecha. In the process of photosynthesis, biochemical reaction biqiloonni geggeessan keessaa tokko photosynthesiidha. So plants convert solar energy to chemical energy. The solar energy is transformed during photosynthesis to chemical energy, which is help to produce their own food. Nyaata mataa isaanii biqiloonni akka qopheeffataniif gargaara jechaadha. Which allow life exist and release oxygen. Kanaaf lubbu qabeeyyiin martinuu oksijiinii kana gara keessatti fudhachuudhaaf bu'aan isaanii adeemsa photosynthesis keessatti biqiloonni release godhanidha jechaadha. Oksijiinii akka xuraawaatti biqiloonni adeemsa photosynthesis keessatti baasan organismoonni biroon immoo during respiration including plant itself biqiloota mataa isaanii dabalatee lubbu qabeeyyiin kaan hundumaa fi oksijiinii respiration gubama soorataatiif gargaaru release godhu jechaadha. Inni kun lubbu qabeeyyiin kamiyyuu anniisaa argachuudhaaf bu'aa oksijiinii biqiloota akka ta'e nu hubanna jechaadha. Here unique capability of green plants kun dandeettii addaa unique characteristics of green plants unique characteridha jechaadha yookiin immoo addumatti kan biqiloonni qofti raawwatan biqiloota halluu magariisa qaban qofa kan raawwatan jechaadha. Oxygen provider yookiin oksijiinii kana kan irraa argannu biqiloota magariisa qofa irraa akka ta'e. Kanaaf bakka biqiloonni magariisaa hin jirretti lubbu qabeeyyiin dachee kanarra jiraachuun isaanii under question jiraachuu akka hin dandeenye nu hubachiisa jechaadha. So green plants are very essential. They are the source of energy. Namni nyaata guyyaa muraasa turuu danda'a but in the absence of oxygen daqiiqaa muraasa turuu hin danda'u jechaadha. Daqiiqaa muraasa booda creaturein lubbu qabeeyyiin dachee kanarra jiran hundumtuu dhabamuu danda'u jechaadha. If there is no oxygen, oxygen hin jiru yoo ta'e. Rutachal pins yookaan immoo xeenaa addaam kan jennu a known traditional herbal medicine of Ethiopian. Kanaaf biqiloonni illee akka fakkeenyaatti akka qorichaatti siin oolu kan jedhu gara oliitti ilaallee jira jechaadha. Kanaaf herbal yookiin immoo medicine biqiloota akka qorichaatti nu gargaaran qorichoota aadaa biqiloota irraa argaman keessaa tokko jechaadha. Not only xeenaa adda cilaattama qofa miti yookiin immoo rootaa kan jennu kana qofa miti jechaadha. Biqiloonni hedduun bu'aa qorichummaa of keessaa qabu jechaadha. Inni kun illee boqonnaa lama keessatti bal'inaan listed ta'ee jira jechaadha. Boqonnaa lama keessatti kan laallu ta'a jechaadha bal'inaan. The third main branch of biology is microbiology. Jennee waamna. Branchiin inni sadaffaanii fi inni guddaan immoo microbiology dha. Akkuma gara oliitti tuqee which study about microscopic organism. Microscopic organism not detected by naked eye warra ta'an qofa ilaaluudhaaf dameen barnootaa qo'achuudhaaf nu gargaaru microbiology jennee waamna jechaadha. So microbiology is which study microbes yookiin immoo microscopic organisms that cannot be detected by eye or cannot be seen by unaided eye. Ija qullaadhaan mul'achuu kan hin dandeenye jecha. It includes bacteria. Microbiology kana jalatti warri dameen lubbu qabeeyyii bacteriaan garee tokko jechaadha. There is also different types of bacteria. Bacteria akka adda addaatu jira jechaadha. This is a common name for different strains of bacteria. Here bacteria archaea is a type of bacteria. The former bacteria yeroo duraatiif dachee kanarratti dhufee archaebacteria jennee waamnaani. The other one is protistans or protozoans warra jennee waamnu. Warri biraa viruses are microscopic algae warra ta'anii fi again microscopic fungi. Isaan kun microbiologyidhaan qo'atamu jecha. Isaan kun dameewwan lubbu qabeeyyii garaagaraa microbiologyidhaan qo'ataman yoo ta'ani again further microbiology kun gara dameewwan adda addaatti qoodama jechaadha. Dameewwan fakkeenyaaf bacteria, bacteriology, fungi, mycology and so on. Warra kaanis akkasumatti dameewwan garaagaraa kan waa'ee tokko tokko isaanii qo'atu. Again microbiology is further divided into subfields. Dameewwan xixiqqaa birootti
microbiology again akka qoodamu as jalatti hubachuun barbaachisaa ta'a jecha. These branches of biology is further subdivided into subdisciplines. Bacteriology, the study of bacteria, microorganisms, akkuma garoolitti ni ibse, why bacteria, virus, fungi, algae, protozoans, and archaea are microscopic organisms, which is generally stated by a branch of biology. Microbiology jennee waamna jechaadha. Microbiology waa'ee microorganismii qo'ata. Microorganismiin kun immoo dameewwan garaagaraa of jalaa qaba jechaadha. Like that of bacteria, virus, fungi, algae, protozoan, archaea. These are all microorganisms jennee waamna jechaadha. Isaan kun hundumtuu microorganismoota jedhamanii waamamu. Dameen barnootaa waa'ee isaanii qo'atu microbiology jennee waamna jechaadha. Here, microbiology could further categorized into subfields like that of bacteriology, which study only about bacteria. Again, there are different strains of bacteria. Bacteria ni moyo sanyiiwwan adda addaatu jiru jechuudha. Walumaa gala iddoo tokkotti waa'ee bacteria kana bacteriology ni qo'ata jechaadha. Mycology study about fungi. The field of study simplifies the identification and the isolation of a single microscopic species. Fieldin kuni identify gochuudhaaf tokko tokkoon sanyiiwwan microorganismoota kana garee gareedhaan identify qo'achuu keenya simplify godha jechaadha. Qo'annoo microorganismii simplify gochuudhaaf nu gargaara jechaadha. Gara bacteria, virus, fungi, algae, protozoans and archaea jennee gaafa qoqqoonnu microorganismoota iddoo gurguddoo jaatti gaafa irru simplify akka inni godhuu fi gartuuwwan tokko tokko isaanii addaan baasnee akka hubannuuf gargaara jecha. The following table shows the various fields of biology based on the structure they study. Structure isaan qo'atan irraa ka'e immoo walumaa gala biology dameewwan lubbu qabeeyyii qo'atu irraa ka'e organism study irraa kaanee iddoo gurguddoo sadiitti qoonnee irra jechaadha. Again here based on the structure study. Caasaa inni qo'atu kutaa lubbu qabeeyyii keessaa structure inni qo'atu irratti hundoofne immoo damee barnoota biology kana dameewwan garaagaraatti qoonna jechaadha. Here morphology is sub branch of biology. Morphology damee barnoota biology keessaa tokko which study about external form and structure of living organism. External form boca alaa qaama alaa fi structure caasaa qaamni alaa lubbu qabeeyyii irra jiru kun ofirraa qabu kan qo'atu morphology jennee waamna. Morphology example of the structure inni qo'atu tokko shape dha boca jechaadha. Inni biraa texture of leaves, for example plant structure gaafa qo'annu leaf texture baala maal fakkaata, stem and so on. Kan namaallee fudhannee ilaallu maybe the eye, the nose, the ear, the hair, the head, the thorax, abdomen jennee hand, leg jennee structure tokko tokko caasaa qaama namaarra jiru kan qo'atu morphology jennee waamna jechaadha. Anatomy, again this is subfield of biology, sub branch of biology which studies the bodily structure of humans, animals and other living organisms. Kan namaa, kan bineensotaa fi kan lubbu qabeeyyii kamiyyuu structure irra jiru kan qo'atu especially as revealed by dissection and separation of parts. Isa kana baqaqsanii tokko tokko kutaalee qaama lubbu qabeeyyii dissect gochuudhaani kan qo'atamu jechaadha. Anatomy internal structure caasaa keessaa qo'ata jechaadha. For example kan namaa yoo fudhannee ilaalle asirratti akka fakkeenya kaa'e stomach of human, the liver, human liver, human heart dissect gochuudhaan and etc. isaan kana qo'achuun caasaa keessa lubbu qabeeyyii anatomy jennee waamna jechaadha. Histology again sub branch of biology which study the details of tissue structure, tissue level, sadarkaa tissue structure, tissue lubbu qabeeyyii qo'ata jechaadha. For example plant tissue, parenchyma, connective tissue of human joint jechaadha. Wal qabsiistuu connective tissue kan jennu kunoo fi kanneen kana fakkaatan jechaadha. Tissue
kan akka fakkeenyaatti kan biqilootaa fi kan namaati jechaadha. Akka fakkeenyaatti asirra kan nu kaa'ee waa'ee tissue kanaa kan qo'atu histology jenna jechaadha, which study about tissue structure. Cytology, study of cells, waa'ee seeliiti kan qo'atu jechuudha. For example, plant cell, seelii namaa keessaa immoo the nerve cell, the blood cell and so on. Seelii dhiigaa, seelii narvii, seelii biqilootaa fi kanneen kana fakkaatan walumaa gala waa'ee seelii the basic unit of life kan jennu seelii bu'uura lubbuu ishii taate sana lubbu qabeeyyiin tokko eessarraa ka'eeti dagaagee kan jennu base 1 the base is the cell seelii irraa ka'a jechaadha. Base kana kan qo'atu what we call cytology jennee waamna jechaadha. Cell biology which studies the structure and function and various aspects of cell. Seeliiwwan adda addaa fakkeenyaaf seelii narvii, seelii dhiigaa waan akkasii jenna. Seeliin kun immoo maal of keessaa qaba? Structurein of keessaa qabu orgaaneloota of jalaa qaba jechaadha. Orgaaneloota kana kan qo'atu dameen barnoota baayoloojii cell biology jennee waamna jechaadha. Studies the structure and function of various aspects of cell and its component. The component of the cell is, as you know, organelles. Kutaa sagaletti isa kana laaltanii jirtu revise gootu irra deebitanii jechaadha. Componentiin seelii orgaaneloota adda addaatu jiru jechuudha. Like that of ribosome kan jennu, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, mitochondria and so on warra jennu jechaadha. Here akka fakkeenyaatti as taa'eera jechaadha. Study about mitochondria is the powerhouse of the cell, ribosome, protein synthetic organelle, the nucleus which control all the activity of the cell. Waa'ee caasaa seelii guutummaatti kan to'atu nucleus jechaadha. Isaan kana tokko isaanii caasaalee seelii keessa jiru faayidaa orgaaneloonni tokko isaanii qaban cell biology kan jedhu qo'ata jechaadha. Molecular biology which studies the structure and function of informational molecules. Molecular biology kun waa'ee informational molecules kan ta'anii DNA and RNA qo'ata jechaadha. DNA and RNA warri jennu kun cell markers jedhamanii waamamu jechaadha. Dhaala sanyii warra irraa fuudhanii gara ilmaanitti kan daddabarsanii molecular biology tu qo'ata jechaadha. Waa'ee dhaala sanyii about hereditary determining materials. Waa'ee DNA fi RNA kana molecular biology isaan kun cell markers jenna. Informational molecules jenna. Informational molecule sababiin isaa odeeffannoo yookiin waa'ee dhaala sanyii warra irraa ilmaan irraa daddabarsu waan ta'eef informational molecule kan jennu jechaadha. Kun yeroo kamii during reproduction yeroo wal hormaataa ta'a jechaadha. Dhaalli sanyii gargaarsa qaamolee wal hormaata saalaatiin daddarbu jechaadha. The egg cell and the sperm cell contain these genetic hereditary determining materials which can be transferred from parent to offspring during reproduction yeroo wal hormaataa ergaa kana fuudhanii dabarsu jechaadha. Because of that they are said to be informational molecules jennee waamnaan. There are also fields of biology based with the environment. Environmentii irratti hundaa'uudhaanii again further subdivided into different fields. Achi keessaa tokko branch of biology physiology dha. Waa'ee maalii qo'ataa? Function, the normal functioning of living organism, cellular function or the general function of living organisms and their parts. Kutaaleen qaama biqilootaa yookiin guutummaan qaama biqilootaa functionii yookiin bu'aan isaan dalagan maalii kan jedhu fakkeenyaaf biqiloonni photosynthesis geggeessu jechuudha. This is a physiological function of plants. Digestioniin seelii waan lubbu qabeeyyii mara keessatti geggeeffama jechaadha. So the science branch of biology which study about this cellular function or an organism functioning kana kan qo'atu physiology jennee waamna jechaadha. Physiology, so the normal function of living organisms and their parts. Kutaan qaama isaanii yookiin guutummaan qaama isaanii dalagaa maalii raawwata kan jedhu yookiin dalagaa waan bu'uura lubbu qabeeyyii keessatti geggeeffamu jechuudha. Kanneen akka photosynthesis, digestion, respiration,
blood circulation and so on. Isaan akkasii kana of jalaa qaba jechaadha. Inni biraa xuraawaa dhabamsiisuun excretion and so on. Isaan kun dalagaa waan bu'uura lubbuuti jechaadha. Kutaa sagalitti isa kanas barattaniitu dalagaa waan bu'uura lubbuu gurguddoo torbatu jira jechaadha. Kanneen akka wal hormaataa, xuraawaa dhabamsiisuu, irritability naannoo ofii birri'achuu fi kanneen kana fakkaatu jechaadha. Again movement sochiin qaamallee as keessatti ni hammatama jechaadha. This is stated by a branch of biology what we call physiology jennee waamnaan jechaadha. Kanaaf physiology'n dalagaawwan lubbu qabeeyyiin kamiyyuu jiraachuudhaaf jedhu to survive dalagu physiology qo'ata jechaadha. Embryology the embryonic development kana jechuun akkaataa itti kiillee irraa ka'ee gara seeliitti seeliirraa immoo gara guutummaa orgaanizimiitti lubbu qabeeyyiin guddatu ittiin wal horu embryology the embryonic development of living organisms how the fertilization to be takes place akkamitti fertilization geggeeffama kan jedhu walumaa gala kan qo'atu dameen barnoota biology embryology jennee waamna jechaadha. So embryonic development shortly can go to embryobiology from a single cell zygote fertilized the ovum to the formation of form and the shape of the embryonic development. Kan of shape adda kan qabaatan jechaadha. Embryonic stage isaan irra kaanii akkaataan guddina lubbu qabeeyyii sadarkaa isaan keessa darbanii garaa garaa jechuudha. For example, why kutaa gadaanaa keessatti baratanii ta'a. For example, complete metamorphosis insect reproduction kan jennu keessatti incomplete metamorphosis cycle 3 cycle 4 kan qabani warri immoo mammals jennu immoo internal fertilization geggeessuudhaani from the egg cell and the sperm cell zygote inni uumamti jechaadha. The zygote developed to fetus gara fetus itti finally organism taatee uumamti jechaadha. So embryonic development in guddinni kun stated by a branch of biology embryology jennee waamna jechaadha. Kanaaf fakkeenya structure and the development of ova killeen akkamitti uumamti akkamitti guddattee release taateet again sperm cell the formation blastula the embryo at early stage of the development ovaan kunii fi sperm cell join gaafa ta'an gaafa wal argatanii jalqabarra wanti uumamtu blastula jennee waamna. The early embryonic development jennee waamna. Ishiin kun immoo gara gastrula jedhamutti jijjiiramti. Finally kun immoo gara embryo immoo finally gara fetus geeddarama jechaadha. Inni kun embryonic development kana keessatti illee leeriin adda addaa maqaan adda addaa uumaa deemuudhaani the endoderm, the mesoderm, ectoderm jechuudhaani finally leerii kana uumachuudhaan gara organismitti geeddarama jechaadha. Again ecology which study about the interaction of organism with their environment. Kuni bakka jireenyaa lubbu qabeeyyii wajjin kan wal qabatu jechaadha. Again there is an interaction in the environment. Organismiin naannoo isaa wajjin interaction uuma jechaadha. Interaction soorataa naannoo isaa irraa argata soorataa naannoo isaa keessatti wal hormaata geggeessaa bakka jireenyaa argata. This all stated by ecology. Ecology'n waa'ee lubbu qabeeyyii hariiroo inni bakka jireenyaa isaa keessatti uumu. For example, food chain ni uuma jechaadha. Nyaataan organismiin inni tokko isa tokko irratti hirkata. Primary consumer producers jiru qopheessitoonni jiru qopheessitoota irraa nyaattonni jalqabaa jiru nyaattota jalqabaa irraa secondary consumer warra jalqaba sooratan san immoo deebi'anii warra sooratan jiru secondary consumer tertiary consumer akkasitti itti fufachaan nyaattoo qopheessitoota nyaattota gulantaa jalqabaa gulantaa lammaffaa gulantaa sadaffaa jechuun itti fufa jechaadha. Inni kun food relationship yookiin immoo food chain jennee waamna. Chainiin kun yookiin immoo cancalli soorataa kun kan qo'atu ecology jechaadha. Again about biomass haga nyaataa yookiin haga anniisaa inni naannoo isaa irraa argatu kuni kan ittiin calculate goonu adeemsa keessa kutaalee gara sadarkaan barnoota keessanii yoo dabalu gara kutaa 12tti akkamitti waa'ee biomassii kanallee
calculate goona yookiin shalaguun akka danda'amu barnoota fuulduraa baayoloojii keessatti kan argattan ta'a. Baayomaas kan jennu hanga soorata lubbu qabeeyyiidhaaf guyyaadhaaf ga'u argatamuun argatu naannoo isaa keessaa kan jedhu kan ittiin hubatamu. Again stated by ecology, again biosphere is the totality of the living organism with their environment isaanii keessatti bakka jireenya isaanii walumaa gala kan bishaanii, kan lafa gogaa, kan qilleensaa, kan biyyee keessaa inni kun iddoo tokkotti biosphere jennee waamna. Waa'ee kanaa kan qo'atu ecologyidha jechaadha. Kanaaf ecology'n heddummina lubbu qabeeyyii naannoo isaan jiraatan keessatti qo'ata. Taxonomy waa'ee classificationiiti, waa'ee ramaddii lubbu qabeeyyii jechaadha. Isa kanas kutaa 9tti kan barattanii jirtanii boqonnaa 2 kutaa 9 keessanii jiraata. Identification organismii adda baasuudha. Organismiin haaraan tokko gara naannootti yoo dhufu yookiin yoo mul'atu identificationitu geggeeffama jechaadha. Taxonomist gareen waa'ee kana ramaddii lubbu qabeeyyii geggeessu. Nomenclature moggaasa maqlamee you know that the binomial nomenclature moggaasa maqlamee genus name and species name dhaan kennama jechaadha maqaan saayinsawaa. And classification of organism organismii classify gochuudhaan species dhaan genus, family, order, class jenneeti, phylum, finally kingdom itti jechaadha. You know that the 5 kingdom classification system qaba jechaadha. Ramaddiin lubbu qabeeyyii si'anaa kuni plants, animals, fungi, protozoans, algae, and finally the archibacteria and eubacteria, bacteria jechuudhaan kingdomii gurguddoo 5tti classified ta'ee jira jechaadha kan si'anaa. Again yeroo si'anaa kana immoo gara dominii 3tti illee dhufeera jechaadha. Taxonomy classification eukaryotic, the prokaryotic and the archibacteria jechuudhaan gara dominii 3tti lubbu qabeeyyiin dachee kanarra jiran classify ta'anii jiru jechaadha. Waa'ee classification kana immoo dameen barnoota biology qo'atu taxonomy jennee waamna. The biological name of human, for example, binomial nomenclature dhaani human yookiin immoo sawu kan jennu Amaariffaan afaan Oromootti nama kan jennu kuni akka addunyaalessaatti maqaa gooroo Homo sapiens kun maqaa saayinsawaati jechaadha. The Homo genus name, species name immoo sapiens kan jedhu jechaadha. Lubbu qabeeyyiin kamiyyuu akkasitti moggaafamee jira jechaadha. Which is grouped under animal kingdom. Human being animal kingdom jalatti ramadama jechaadha. Paleontology waa'ee fossilii qo'ata jechaadha. Hambaalee lafee lubbu qabeeyyii iti kan qo'atu. Eessaa maddee the origin, the growth, waa'ee guddina, structure, caasaa organismiin yeroo darbe keessa qabu jechaadha. For example, the fossil of Lucy akka fakkeenyaatti fudhachuun ni danda'ama jechaadha. Kanaaf Lucy'n guddina sammuu ishii, hojjaan yookiin lafeen lukaa ishii, lafeen harkaa ishii maal fakkaata nama har'aa wajjin waa'ee kanaa kan qo'atu hambaalee lubbu qabeeyyii paleontoloojii. Kana duwwaa miti meeshaalee namoonni bara durii itti fayyadamaa turan illee hin qo'ata jechaadha. So lubbu qabeeyyii wajjin waa wal qabatu jechaadha. Paleontoloojii. Evolution which studies the change in the characteristics of species over several generations. Several generation keessatti jijjiirama tirannaa keessa jijjiirama dhala namaa irratti fi lubbu qabeeyyii biroo irratti mul'achaa dhufu dameen barnootaa qo'atu jechaadha. Achi keessaa hayyuun the father of evolution kan jennu Darwin theory of evolution natural selection jedhamuun kan beekamu yaada lafa kaa'ee jira jechaadha. His evolution theory kana lafa kaa'uudhaaf finches irratti geggeesse jechaadha. On the change of the beaks of finches jijjiirama huuruu allaattiiwwan finch jedhaman irratti dhufe Darwin qo'annoo geggeessuudhaani the natural selection waan jedhu theory evolution lafa kaa'ee jechaadha. Evolution kanaaf jijjiirama adeemsa tirannaa dheeraa keessa lubbu qabeeyyii irratti dhufu jechaadha. Sababiin isaa addunyaan guyyaa guyyaatti haalli qilleensaa, haalli nyaataa, wantoonni garaagaraa jijjiiramaa deemu. Adeemsa kana keessa immoo isa kana survive gochuudhaan itti madaqee jiraachuudhaaf kutaalee qaama isaa modify gochaa deema jechaadha lubbu qabeeyyiin. Kanaaf change ni jira jechaadha yeroodhaa yerootti. Waa'ee kanaa kan qo'atu evolution. Genetics, heredity and variation qo'ata jechaadha. Waa'ee dhaala sanyiiti. Gene concept genetics kun waa'ee jiiniiti. Jiiniin kaaraakterii tokko determine godha jechaadha. Waa'ee seelii dhiiga keenyaa, waa'ee
gogaa qaama keenyaa, waa'ee rifeensa mataa keenyaa jiru waa'ee geneticsii qo'ata jechaadha. Kun haala sanyiidhaan warra irraa kan fudhatamu jechaadha. This is totally gene concept jennee waamna jechaadha. Akkamitti jiiniin kaaraakterii yookiin caasaa qaamaa determine akka inni godhu father of genetics kan jennu Mendel's law. Mendeliin qo'annoo gaggeessuudhaan seerota geneticsii lafa kaa'ee jira jechaadha. Seerota geneticsii inni lafa kaa'ee keessaa waa'ee dominaansii, waa'ee recessive kan jedhu fi genetic materiaaliin warra irraa gara ilmaanitti transmitted darbuu akka inni danda'u seera isaatiin ibsee jira jechaadha. Mendel's theory of genetics jennee waamnaani. Exobiology, which studies the origin, evolution, distribution, and feature of life in the universe or in the other planet. Planetii biraarratti lafaan alaa lubbu qabeeyyiin planetii biraarratti jiraachuu danda'an waan jedhu kana kan qo'atu jechaadha. Exobiology jennee waamna jechaadha. For example, life on moon. Addeessarra lubbu qabeeyyiin jiraachuu danda'u yookiin jiramoo hin jiru kan jedhu kanas hin qo'ata jechaadha. For example, on Mars, planetii Mars jedhamturra lubbu qabeeyyiin jiramoo hin jiru, fuulduraaf jiraachuu hin danda'u kan jedhu kana waa'ee plaanetoota biroo dacheedhaan ala lubbu qabeeyyii wajjin wal qabsiisee kan qo'atu exobiology jennee waamna. Again here, biological phenomena explained with the association of other subjects. Barnoonni biology barnoota kophaatti bahe yookiin immoo of danda'ee waa'ee lubbu qabeeyyii qo'atu miti, barnoota biroo wajjin wal deeggaree qo'ata jechaadha. Kanaaf hariiroowwan barnoota muraasa fiiziksii fi keemistirii wajjin qabu kanaa gaditti kan laallu ta'a jechaadha. So biology interrelated subject with other fields of biology, fields of science like that of chemistry, physics, maths, geology and so on. Damee barnootaa hedduu wajjin hariiroo ni qabaata jechaadha. Kanneen akka chemistry, physics, herreegaa fi geology kanneen kana fakkaatan wajjin hariiroo gosa barnoota adda addaa wajjin ni qabaata jechaadha. Hariiroo asirratti kan laalluu fi qabiyyee barnootaa keenya keessatti chemistry fi physics wajjin fakkeenyota tokko tokko kaasee bakki isaan itti wal deeggaran nuu kaasa jechaadha. Isa kana laallatti fufnee fakkeenyaaf cell membrane structure caasaa membrane seelii kun membrane seelii lipidii fi proteinii irraati kan inni ijaarame jechaadha. Membrane seelii kutaa sagalitti waa'ee seelii barattaniitu golgaan seelii gara alaa membrane seelii jennee waamna. Cell membrane is the outer covering structure of the cell. Waa'ee lipid structure proteins immoo elementoota garaagaraa irraa molekiuloota garaagaraa irraa wal nyaatisa geggeessuudhaan uumama jechaadha. Kun kanaaf baayoloojiin waa'ee wal nyaatisa keemikaalaa waan qabuuf baayoloojiin hariiroo keemistirii wajjin qaba jechaadha asirratti. Akkuma beekamu lipid which is formed from carbon, hydrogen, oxygen irraa uumama jechaadha. Protein carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen fi kanneen elementoota akka phosphorusii faatu bonded together ta'uudhaan walitti hidhamuudhaan molekiulii guddaa kana macromolecule protein lipidiin uumama jechaadha. Basically which are made from elementoota amma siniitu irraa uumamu jechaadha. Kanaaf waa'ee elementoonni walitti dhufanii molekiulii uumuu kana compoundii uumuu keemistiriin kan barsiisu waan ta'eef hariiroo barnoota baayoloojii fi keemistirii qabaata jechaadha. Kanaaf isa kanallee fiildii kana walitti fiduudhaan baayokeemistirii jechuun ni danda'ama jechaadha. The chemistry of life waa'ee wal nyaatiinsa keemikaalaa seelii lubbu qabeeyyii keessatti ta'u yookiin ijaarsa lubbu qabeeyyii elementoota irraa ka'ee uumamu kun molekiuloota garaagaraa compoundii irraa ijaaramu biochemistry, the biology and chemistry agarsiisa jechaadha hariiroo lamaanii. The knowledge of other science is required because maaliif barbaachisee barnoonni chemistry kun living organisms are made of organic and inorganic compounds. Compoundoota organikaa fi inorganikaa irraa waan uumamuuf waa'ee kana immoo chemistry qo'ata jechaadha. Transportation of oxygen in the body. This is the formation of exohemoglobin, hemoglobin with oxygen. Hemoglobin seelota dhiiga diimaa albuuda iron ofirraa qaban jechaadha. Isaan kanatu oksijiinii baatee geejjiba jechaadha. Seelota dhiiga diimaa keessaa parsantii 95 kan ta'an oksijiinii kana baatanii naanna'u. Kanaaf heenee kan jennu kun yookiin immoo iron jechuudha. Hemoglobin is the red blood cell with
iron jechaadha. Iron ofirraa qabu waa'ee kanaa immoo chemistry wajjin wal qabata jechaadha. All metallic pathway involve chemical change waan jijjiirama keemikaalaa waan qabaatuuf inni kun chemistry fi biology walittidha jechaadha. Excretory system bifa itti xuraawaan qaama keenya keessaa gara alaatti eliminated ta'u yookiin bahu jechaadha. Achi keessaa tokko hamma ashabooti jechaadha. Absorption and elimination of salt chemistry wajjin wal qabata kun homeostasis jennee waamna jechaadha. Homeostasis balance, salt balance, sugar balance and so on, water balance. Isaan kun equilibrium balance isaanii eeggachuu qabu jechaadha. Hamma seelii keessatti barbaachisutu jiraachuu qaba jechaadha. This is involve acid base equilibrium to maintain the pH of living organism. pH living organism hamma acidiif base lubbu qabeeyyii seelii lubbu qabeeyyii keessa jiru to'achuudhaaf gargaara jechaadha. Inni kun kanaaf chemistry fi biology walittidha jechaadha. Maaliif sababiin isaa acid base equilibrium kun seelii lubbu qabeeyyii keessatti gaggeeffama jechaadha. Waa'ee acid base immoo barnoota chemistry kan qo'atu waan ta'eef jechaadha. Biology fi chemistry walitti kan fidu ta'a. Absorption of food or water akkaataa bishaanii fi nyaanni itti xuuxamu. Akkuma beekamu bishaaniif nyaanni marrimmaan qallaa fi marrimmaan furdaa keessatti immoo bishaantu gaggeeffama jechaadha. Absorptioniin kun gaggeeffamuudhaaf immoo molekiuloonni gurguddoon fakkeenyaaf carbohydrate gara sugariitti, protein amino acidiitti, lipid fatty acid and glycerolitti geeddarama jechaadha. Finally water as it is akkuma jirutti xuuxama jechaadha. Again salts in the form of iron gara ionotaatti jijjiiramuudhaan xuuxama jechaadha. Kanaaf caccabuun large molecule to the simplest form gara gargaarsa enzymiitiin gara moleculoota xixiqqootti diigamu jechaadha. Waa'een diigamuu compoundootaa kun immoo chemistry wajjin biology walitti fida jechaadha. Why? Because moleculoonni gurguddoo kun seelii lubbu qabeeyyii keessatti eegeen ammallee kan caccaban jechaadha. During diffusion and osmosis molecules move into and out of the cell by diffusion and osmosis. Diffusion jechuun is the random movement of particles from high concentration to low concentration. Concentration guddaa irraa gara xiqqaatti. Again osmosis is the movement of fluid water from high water potential to low water potential. Bishaan xiqqaa guddaa irraa gara potential xiqqaatti yookiin gara bishaan yareenyaan jirutti socho'a jechaadha. Kun chemistry fi biology wajjin wal qabata jechaadha yookiin hariiroo waliin taasisa. Again physics wajjin barnoonni biology the transportation of water in plants. Karaa hidda biqilootaati biyyee keessaa jalqabeetii asii ol hiddarraan jirmarraan immoo gara damee baala daraaraa qaqqaba jechaadha. Bishaan gadii gara oliitti geejjibama. Again photosynthesiidhaan immoo baala keessatti nyaanni qophaa'u kutaalee biqilootaa hundumaa qaqqaba jechaadha gara jirmaa fi hidda kutaalee qaama gadaanutti jechaadha. Isaan kanaaf immoo tissue vascularaa kan jennutu jira jechaadha. While the xylem and phloem. Xylemin gadirraa asii ol kan geejjibdu, phloemiin immoo gararraarraa asii gadi nyaata baala keessatti qophaa'e kan geejjibdu ta'a jechaadha. Inni kun foorsii waan adda addaa fi pireeshariitti gargaarama jechaadha. Waa'ee pireesharii fi waa'ee humna harkisaa kan immoo fiiziksiitu qo'ata jechaadha. Humni kun immoo kan inni ta'u seelii lubbu qabeeyyii keessatti waan ta'uuf baayoloojii fi fiiziksii walitti fida jechaadha. Bishaan asii ol geejjibamuudhaaf there are two forces, cohesion and adhesion force kan jennu. The cohesion force and the adhesion force, the two forces that result in water move from the lower part of the plant to the upper region. Regioni olaanootti akka inni adeemu ta'a jechaadha. Nyaanni immoo gubbaarraa gara gadaanutti gadi deema jechaadha. Translocated ta'a jechaadha gara kutaalee gadaanutti. Again, release of energy during respiration. Yeroo respiration yeroo gubama soorataa nyaanni molekiuliin guddaa kun caccabuudhaan gara anniisaa kaarboon daayoksaayidiitti fi bishaanitti geeddarama jechaadha. During this season, electron transport chain transfer electrons from electron donor to electron acceptor via redox reaction. Oxidation reduction reaction itu gaggeeffama jechaadha. Sakana chemistry keessatti waa'ee oxidation reduction reaction waan beektan ta'a jechaadha. Oxidation jechuun oxygen yoo seenu jechaadha. Reduction yoo jennu immoo oxygeniin yoo ba'u yookiin immoo hydrogeniin gara wal nyaatinsaatti yoo seentu jechaadha. Kun immoo
barnoota baayoloojii fi keemistirii kan walitti fidu ta'a jechaadha. Kanaaf yeroo respiration yeroo gubama soorata oxidation reduction reaction tu gaggeeffama jechaadha. Nyaatarraa anniisaa energy release gochuudhaaf jechuudha. Again anniisaan kunis transported ta'uudhaaf there is an electron donor and electron acceptor tu jira jechaadha. Electronii warra kennaniif fudhatantu jira jechaadha. Inni kun wanyaatisa keemikaalaa yeroo gubama soorataa seelii lubbu qabeeyyii keessatti ta'u kun barnoota baayoloojii fi keemistirii kan walitti hidhu ta'a jechaadha. 1.2 tti dabarraa qabxiin tokko tuqaa lama yookiin akkama duree xiqqaa lammaffaatti ilaallu pure and applied field of biology. Pure biology jechuun maal jechuudha? Is the study of how life function in nature. Uumamaan by nature life function pure biology jennee waamna jechaadha. Dameen barnootaa waa'ee kanaa qo'atu jechaadha. For example, the behavior of living organism, dameen barnootaa waa'ee amala lubbu qabeeyyii qo'atu, waa'ee internal structure qo'atu, external structure qo'atu, waa'ee wal hormaata lubbu qabeeyyii qo'atuu fi kanneen kana fakkaatu kan qo'atu pure biology jennee waamna jechaadha. Kanaaf qo'annoo lubbu qabeeyyii irratti kan xiyyeeffatu yoo ta'e pure biology jennee waamna jechaadha. Applied field of biology jennee kan waamnu which refers using what you have learned in biology for gardeningidhaaf hubannoo barnoota pure biology kanarraa arganne biqiloota breed gochuudhaaf horsiisuudhaaf akkasuma nursery work bakka itti sanyii waan facaafnee madabarratti biqiloota kunuunsinee guddifnu qonna geggeessuudhaaf plant disease dhukkuboota biqilootaa to'achuudhaaf bosona qopheessuudhaaf fi kanneen akka lukkuu horsiisuu fi kanneen kana fakkaatan jecha. Kana jechuun maal jechuudha generally applied field of biology kan jennu barnoota pure biology keessatti arganne environmentii keenya keessatti naannoo keenya irratti gara practical workit convert gaafa jijjiirru jechuudha. So applied biology is the use of your knowledge of biology to manage life. Life manage gochuudhaaf barnoota daree keessatti teenyee arganne sana gara practical workit convert gaafa goonu applied biology ta'a jechaadha. The relationship is similar to anatomy and surgery. Anatomy caasaalee keessaati, surgery kan jennu immoo caasaa keessaa kana baqaqsanii yaaluudha jecha. Gara practical workit geeddaruudha jechaadha. Namni anatomy barate surgery gochuudhaan immoo dhukkubsattoota gargaara jechaadha. Ogummicha hojiirra oolcha jechaadha. To apply the science on practical work. Gara practical work itti convert godha jechaadha. Kanaaf hariiroon applied biology and pure biology kan jennu hariiroo kana fakkaatu qaba jechaadha. Lists of some pure and applied fields of biology. Pure biology warri jennu kanneen akka morphology, structure, form of plants and animals. 1.1 keessatti ilaalle irra jechaadha. Kana bal'inaan irra deebi'ee ilaalu morphology, structure, form of plants and animals. Waa'ee kanaa kan qo'atudha jechaadha. Damee barnoota waa'ee kanaa irratti xiyyeeffatu taxonomy, classification, waa'ee ramaddiitii, identification and naming of living organism, cytology, structure, function and life history of cells, histology, tissue structure, pathology, nature of disease, karakterii dhukkuboonni mallattoolee isaan agarsiisan jechaadha. Symptoms, molecular biology isaan kun waa'ee DNA and RNA structure, physiochemical organization of living matter kan qo'atu jechaadha. Again, pure biology, bacteriology, which is study about bacteria, entomology, about insects, embryology, embryonic development and the formation of embryo, evolution, how life emerge on earth, lubbu qabeeyyiin akkamitti gara dachee kanaatti akka dhufan damee barnootaa barsiisudha jechaadha. Evolution, paleontology, waa'ee fossil record and life of past, lubbu qabeeyyii yeroo darbe keessa turan waa'ee isaanii kan ibsu damee barnootaati. Physiology, function of living matter, caasaalee lubbu qabeeyyii dalagaa isaanii yookiin faayidaa isaan qaban kun hundumtuu pure biology jennee waamna jechaadha. Here applied biology warri jennuun immoo fakkeenyaaf agriculture qonna jechaadha. Crop and livestock production horsiisuudhaaf saayinsii biology gara olitti baranne sanatti gargaaramna jechaadha. Plant growth, plant development, plant function isaanii
pure biology keessatti baranne here apply goona jechaadha. Again plant disease gara walitti baranne asitti apply goona jechaadha. So agriculture applied field of biology jennee waamna jechaadha. Again the science of biology and other field of biology jechuu dandeenya asirratti. Applied field of biology yoo jennu barnoota biology fi fieldii barnoota biroollee walitti hidhee jechaadha. Agricultural science illee walitti hidhama jechaadha. Animal husbandry, production and care of domestic animals. Bineensota manaa domestic animals warra jennu kana rear gochuudha, horsiisuudha, keeriin eegumsi barbaachisaa ta'ee fi produce gochuu keessatti diqaalomsuu fi kanneen kana fakkaatan illee as jalatti of jalaa qabaachuu danda'a jechaadha. Horticulture, growing fruits, vegetables, flowers and ornamentals. Horticulture applied jechaadha. Poultry, horsiisni lukkuu, poultry applied field of biology. Agroforestry, land management involving the growth of tree, agroforestry applied. Pharmacology or pharmacognosy, medical substance obtained from plants, biqiloota irraa qorichoota qopheessuun applied field of biology jechaadha. Sericulture, production of raw silk and rising silkworm, waa'ee silkworm irraa raammoo harrii irraa harrii produce gochuun jechaadha. Pisciculture, cultivation of fish, qurxummii horsiisuun. Forestry, cultivation of forest. Biotechnology, using microorganisms for the benefit of human, faayidaa dhala namaatiif lubbu qabeeyyii microorganismoota oolchuun kanneen akka bacteria, yeast isaan kana fakkaatan jechaadha. Apiculture, keeping of bees, kanniisa horsiisuu yookiin damma oomishuuni dameewwan applied field of biology jennu jalatti kan laallu yoo ta'u, here the importance of the branches of biology in other branches of science. Barnoonni biology biotechnology keessatti applied field of biology kana keessatti gahee barnoonni biology qabu maali kan jedhu. Here dura biotechnology kan jedhu kana define goona jechaadha. Biotechnology jechuun the use of living organisms or their products for the welfare of humanity. Faayidaa dhala namaatiif living organism itti gargaaramuu jechaadha. Especially microorganism itti gargaaramne for the benefit of human. Faayidaa dhala namaatiif microorganismii oolchuu jechaadha. Kana jechuun maal jechuudha? Sanyiiwwan fooyya'aa biqilootaa fi bineensotaa argamsiisuudha jechaadha. This is genetic modification yookiin immoo genetic engineering jennee waamna jechaadha. This is a technical manipulation. Technical manipulation qaba jechaadha. To convert the genetical makeup of living organisms by a process what you call genetic engineering. Genetic engineering idhaani jiinii isaanii convert gochuudhaan jiinii fooyya'aatti geeddarra jechaadha. Bu'aa barbaadamu akka argamsiisanii fi genetically modified biqiloonni fi bineensonni jiiniin isaanii modified ta'ee jijjiirame jechaadha. Jiinii ta'e keessaa baasuudhaan jiinii haaraatiin bakka buusna jechaadha. This is what we call genetic modification. Genetic modification jechuun replace a gene by a foreign gene. Foreign gene jiinii iddoo biraarraa dhufeen jiinii alagaa jiinii dura tureenii replace gochuudha jechaadha. Kana immoo genetically modified organism jennee waamna jechaadha. Organismiin jiinii haaraa receive godhee genetically modified and improved variety of crops and animals. Bineensota fi biqiloota fooyya'an jechaadha. Inni kun produced by a science what you call biotechnology. Isa kana maaliif taasisna? Genetically modified kan nuti goonuu fi tokko disease resistant akka ta'aniif, dhukkuboota akka dandamatanii fi bu'aa olaanaa high yield akka isaan kennaniif jechaadha. Inni biraa dafanii akka ga'aniif jechaadha. Life span isaanii yookiin yeroo itti bu'aa kennu productivity time isaanii gabaabsuuf jechaadha. In a short period of time productivity akka ta'aniif jechaadha. Bioinformatics inni kun computerized gochuudha yookiin immoo gara computeratti software'itti jijjiiruudha jechaadha. Is concerned with the acquisition, storage, analysis and dissemination of biological data. Biological information gara computeratti geeddaruudha yookiin computeratti galchanii analysis gochuudha xiinxaluudha jechaadha. For example, the DNA sequence, the amino acid sequence of individual organism. Organismii tokko keessaa sequencing DNA jiru maal fakkaata kan jedhu kana ilaaluudhaaf. DNA sequence, amino acid sequence,
Kanaaf lubbu qabeeyyiin fakkeenyaaf nama lama yoo fudhannee nama lama gidduutti garaagarummaan DNA sequencing isaanii dhaalli sanyii isaanii akkaataa itti tarreeffame wal fakkaatamuu garaagaraa kan jedhu kana jechaadha. Guutummaa guutuutti garaagara inni kuni amino acid sequencing isaanis garaagara jechaadha. Isa kana hubachuudhaaf kanaaf garaagarummaa lubbu qabeeyyii gidduu jiru computer software itti gargaaramnee ittiin addaan baafnu jechaadha. Bioinformatics use computer programs for a variety of applications including determining gene and protein function. Faayidaa proteinii adda baafna jechaadha. Proteiniin dalagaawwan adda addaa qabu jechaadha. Proteiniin amino asidii gosa adda addaa gara 20tu jiru jechuudha. Isaan kun fakkeenyaaf kan qeensa ijaaran keeraatiins jennee waamna. Gogaa qaama keenyaa meelaaniin akkasumatti seelota dhiigaa kan ijaaran lafee kan ijaaran gosa adda addaatu jiru jechaadha. Kanaaf isaan kana addaan baasuudhaaf nu gargaara jechaadha. Establishing evolutionary relationship and prediction the three-dimensional shapes of proteins. Protein illee again three-dimensional shape garaagaraati qabu jechaadha. The fibrous proteins and globular proteins jennee iddoo lamatti irree ilaalla jechaadha. Proteiniin caasaadhaanii duqulqula kan ta'anii fi fiber like thread like structure warra qaban jechaadha. Isaan akkasii kana the three-dimensional shape of protein fakkeenyaaf enzyme gogoraan cufa keenya ijaaru protein gosa akkamiiti kan immoo for example fibers fiberii kan ijaaran yookiin ligament cartilage kan ijaaran immoo kan akkamiiti wal qabsiistuu jechaadha lafee ka'u ribuu kan ijaaran protein gosa akkamiiti kan jedhu kana fibrous proteinidha kan immoo enzyme ijaaran immoo globularidha jechaadha boca kubbaa fakkaatu kan qaban jechaadha kanaaf 3 dimension isaanii ilaalle adda baasuun bioinformatics gahee olaanaa qaba jechaadha. Genetic engineering biotechnology jalatti kan laalle jechaadha. Genetic engineering again it a means of extracting selected gene organism tokkorraa extracted goone sanyii fooyya'aa kan qabu yookiin dhukkuba kan damdamatu yookiin immoo gene fayyaalessa ta'e tokko fuunee from an organism and synthesize multiply gochuudhaani selected gene kana gene selected ta'e filatame kana and these genes are inserted into another organism biroo maybe gene problemi kan qabu rakkoo fayyaa cancer cell kan ta'e replace gochuudhaaf yookiin immoo less productivity kan ta'etti inserted goone replace gochuudhaaf jechaadha. Genetic engineering kan jennu is a process adeemsa jechaadha. Adeemsa ittiin gene fooyya'aa lubbu qabeeyyii tokkorraa fuunee gara lubbu qabeeyyii biraatti bakka buusnu jechaadha. As a result an organism develops with a new combination of gene haaraa foreign gene fudhate jechaadha and this process is called genetic engineering yookiin immoo genetic modification jennee waamna jecha. Biomedical engineering is the application of the principle and the problem solving technique of engineering to biology and medicine. Biomedical the science biology and medicine waan jedhutu walitti hidhame jechaadha. Engineering jechuun immoo processing jechuudha yookiin immoo doing jechaadha dalaguu jechaadha. Kanaaf saayinsii bioloojii fayyaa keessatti apply gochuudha jechaadha. Health problem solve gochuudhaaf jechaadha. Is the application of the principles and problem solving techniques of engineering to biology and medicine. Biomedical engineering focuses on the advanced that improve human health and health care at all levels. Human health improve gochuu fooyyessuu keessatti fi bakka waan yaalliin fayyaa geggeeffamu keessatti hojiirra oolchuudhaaf yookiin immoo ittiin dhukkubsattoota care gochuudhaaf deeggaruudhaaf gargaara. Environmental management maal wajjin wal qabata eegumsa naannoo wajjin jechaadha. Deal with the environmental observation and finding out the solution to maintain the balance of nature. Balance in nature eegamuu qaba jechaadha. Gara olaanutti ilaallee irraa oxygen source biqiloonni dachee kanarraa immoo dhumaa yoo deeman lubbu qabeeyyiin irratti hanqinni oxygenii ni mudata jechaadha. Global warming hoo inni dachee dabalaa deema jechaadha. Maaliif carbon dioxide qilleensa keessaa fuudhan itti gargaaramu carbon dioxide accumulation kun immoo global warming jechaadha. Global warming kun immoo gara gogiinsaatti desert ta'a akka dhufu deemu gogiinsi akka dhufu beelli hangiriin kanaaf bu'aa ta'a jechaadha. Dhukkuboonni garaagaraa akka isaan ka'aniif sababa ta'uu danda'a jechaadha. Kanaaf baalaansiin kun akka inni eegamu balance of nature
akka inni eegamu jechaadha. Isa kana eeguudhaaf environmental management ni jiraata jechaadha. Yookiin immoo daree barnoota saayinsii waa'ee kanaatiif nu deeggaru. Forensic science inni kun yakka ittisuu wajjin wal qabate jechaadha. In criminals and civil laws solve gochuu keessatti jechaadha. In the application of the knowledge of biological science, for example, DNA fingerprint is a unique pattern of individuals and DNA molecules, the sequence of DNA or protein amino acid sequence or the nitrogen base sequence ilaaluudhaan yakkamaa addaan baasuudhaaf gargaara jechaadha yookiin yakkamaa sort gochuudhaaf gargaara jechaadha. That mean individually namni tokko isaanii nitrogen base sequence adda ta'e qabaata jechaadha. Kanaaf saampliin xiqqoo argamte bakka namni tokko yakka dalagirraa saampliin dhiigaa maybe saampliin gogaa yookiin rifeensi qaamaa yoo argamte ishee kana DNA sequence isheetu ilaalama jechaadha. Kanaaf namni shakkamaan sun DNA sequence kana fakkaatu wajjin wal fakkaatu saampilii argamte wajjin wal fakkaatu qabu crime ta'a yakkamaa ta'a jechaadha. For example, this one is a sample we have got from during census yoo geggeessinu saamplii arganne yoo taatu ishiin kun immoo nama shakkamirraa DNA sequence ilaalla jechaadha. Isaan kana lamaan compare gochuudhaan sequence lamaan kun kan wal fakkaatu yoo ta'e yakkamaan nama kana ta'a jechaadha. Kanaaf akkasitti barnoonni baayoloojii forensic science keessatti yakkamaa addaan baasuu keessatti nu gargaara jechaadha. This is all for today. Har'aa fi barnoonni isiniif qabadhee paartii jalqabaa keessatti qabadhee isinii addee kana fakkaata. Waan na dhaggeeffattaniif galatooma. Hiriyoota keessanii fi qubee akaadaamii like share gochuudhaan barattoota biroo wajjin akka qaqqabu akka gootan isin gaafachaa. Isin immoo koomentii yoo qabaatan koomentii booksii keenya keessatti barreessuu hin dagatinaa. Waan hordoftaniif galatooma.